jiraan sarpiraayizii na godheette. Sijjammar jiraan sarpiraayizii hin beeku. Waanuma sarpiraayiziin taate iyyuu hin beeku. Anatu wajjin jiraate waggaa 6 guutuu jechuudha. Ofii mashii birriidhaan bittee ofii ishii bittee mana nagdi argitaniitu garuus akkana mana keessa akkas baatee kaateetu bakka amma viidiyoo waraabneetteetu jalqabde bara. Argitaniitu waa hubattanii ilaaltaniitu ta'e. Sisirreessitee kaateetu qoy viidiyoo waraabnati moo akkas jedhi jetteetu viidiyoo waraabuuf gadi baate. Jiraan habaabaa tokko namaa kennuu hin beeku abbaate. Jiraan roomaantii akkasii hin beeku. Qoasti jalqabuma jechuudha. Jalqabuma yeroo isheenii dhuftee balbala qosoqqostu harka bitaadhaan wal cabbaxan immoo harka mirgaa wal sanuu akkana walitti bu'an. Na misirroo haaraa wayne I love you I miss you misirroo haaraadha miti reefii wal fuudhanii sila wal fuudhanii iddoo ta'e Wallagga deemtee dhufte miti hamaa itti gaggabe akkana dura hin hammanne kamtu dursa sila. Inna jalqaba balbalarra yeroo isheen dhufte ilaala amma yeroo inni balbala bane haammatu jechuudha. Asti gallachuu. Ora mana? Naguma. Akkana walitti akkana wal haammatu. An akkas hiriyoota koo shamarraniyyuu akkanatti akkasti haammachuu natti baqa nan jaalladha waan akkanatti haammadha. Kun garuu akkana walitti bu'anii kama baqa namni cal jedhee makaraarraa dhufee walitti bu'u akkana walitti bu'an. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ni baay'ee nagaa ku galata waaqaatu bakka jiraattan magaarra geessanii. Egaa viidiyoo isaanii galgala ilaaltaniitu jechuudha. Viidiyoo gadhiifame sana ilaaltaniitu jechuudha. Sarpiraayizii na godhee jiraanii ani yaanni amanuu hin dandeenye kiu jechuun amma iyyuun amma kaayyuu jettee turte jechuudha. Waan kiu nama godhus waan nama iyyisiisus kun hin jiru. Waanuma tokkoyyuu hin jiru. Anyways shamarran jechuudha dhiirri qaaliidha. Kanaafuu warri galaa dhuftanillee akkashii kana dhiira malee hin jiraadhu yookaas hiree koo hin argadhu hiree wayinaan kennuu jettanii yoo abdii kutattan nama abdii kutate akkas godha. Yoo hiree wayii ani hin qabu kan oliinaa kaame kan waan inaa kenne ani hin argadhu jettanii abdii warra murtan taanaan akkuma ishee kanaa jechuudha. Akkuma ishee jaarsa namaatti bitattanii birrii keessa jiraan birrii hin qabu akkuma isiniin jedhe dabar. Baay'ee kanala waan barbaadan isiniin kakadha. Dhugaadha birrii hin qabu birriitti kana birrii otoo qabaate immoo hin beekun waan akkasii. Amma anaaf jira laayifiin keenya viidiyoodha hunda hin hordoftu. Mee jiraan guyyaa tokko waan kennee beeka. Hin beeku jechuudha bar hin beeku malee jaallachuu wallaale miti hin beeku. Hababaa tokko naa kennee beeka habaaboo tokko. Even yeruma naa fidee habaaboo fidee naa kenne viidiyoo argitaniittu hin beeku ka. Ani immoo akka namaa akkana jee akkana baabbaree kana naa kenni kan akkas naa godhedhe viidiyoo waraabullee hin wallaalle garuu hin barbaanne isarraa dhufuu qaba. Inni immoo hin beeku nama roomaantikii miti. Kana eessaa fidee qo'a iddoo sana isiniin gaha. Iddoo sana biraan isiniin gahaa jechuudha. Iddoo maqaansaa maalidhaani iddoollee isheenii maal jettee iddoollee sarpiraayizii sireerra jechuudha. Siree sanarratti maqaansaa eessaa fidde kana kun kan biyya Arabaatitti argitanii silaa biyya Arabaa bichaa kana fayyadama ofiishii biyya Arabaatti fiddee waan dhufte yeroo tokko dhugaayyoo afaan qaban hudduudhaan baati yoo maal jedhan isadha. Ofiishii biyya Arabaatti fiddee dhufteetu kana eessaa fidde isin maalitti beektu jette. Akka Itoophiyaa araadaan hin jiru jechuun dhiirota warra kana jechuudha akkatti isaan hojjetan argina. Warri beekan warri keessa isaanii galeef jiraan garuu hin beeku. Jiraan maal beeka? Jiraachuu masaa beeka. Hojiuma hojjechuu isaa beeka malee roomaantikii minaamantii jechootumayyuu hin beekun. Aqwalumaa maxuu beektu jecha isaa qilxeelsi miifaa maqaan isaatti daddabalanii waan argee nama waama lubbuu qimmanxarsee minaamantishee maalitti maqaan nama isallee hin beeku. Oriijinaalii maqaa keetiin si waama. Yeeduroo sawachuun isa warruma akkuma namoota dudduriittidha. Jiraan kan jiraatan garuu wanti barbaachisus immoo jireenya waan ta'e malee ishee nama maal goote bakka fakkeessuudhaaf jetteetu birriin kan shii haasaan kan shii qinibbiriin kan shii hundumtu amma oddoo siree sin agarsiisa. Jarri kun waliin fuune
waan isin beekuu qabdan. Jalqaba isin balbala irratti namni maa akkanuma waliin haammatu. Jaarsaaf jaar keessattuu misirroo haaraa maa waliin haammanne. Okay. Iddoo sana sin agarsiisaa jechuudha. Amma iddoo sireerra. Namni sireerratti jechuudha. Sireerratti. Bareedaa waan jettu. Illee loofiidha. Loofiidha. Inaamni dhugaa rabbi baay'ee tokko bareeda baay'ee namatti tola. Maatii Allah baarakallah. Inaamni dhugaa kun akka kanatti qopheessilee eegee jira yookaan abbaa kun beektu gaa abbaa kun jedhani kabaja waan qabuuf jechuudha. Kun haala kanaanii iddoo siree argitanii jira iddoo siree waan qabdu kun namni sireerra taa'ee akkanatti walirraa fagaatee taa'a. Yoo xiqqaate uttillee hin jettu, yoo xiqqaate hin haammatu siree dabar. Sarpiraayizii dhadhame bar. Wantiin ifaa irra bar. Maqaan isaa maani wanti ifu waan akka libbi qirtsiidhaan bifa onneetiin hojjetame ifaa irra bar. Namni kana laalee miira godhatee wayne jettee isheen jechuun yeroo dubartiitti caalamti waan akkasii ho'isuun kun wayne jetteellee deemtee hin haammattu. Ishiinollee haammatiin innollee ofitti sin qabin hin haammattu. Namni erga wal fuudhu maal akkana wal haammachuu wal fuudhu qofaa miti namni godaatti wal argee wal haammatee istaafii faa yeroo ta'a waliin haammatu waliin dubbisu riyaalitii jiru isin ibsaara isin sirriitti diippii kana laaltan foggoramuu faa kana isiniin galu waan ta'eef isin ibsaara. Innaa walillee hin haammatanii galatoomiin jenne viidiyoo sana keessatti. Galatoomillee hin jenneen baay'een si jaalladha illee hin jenneen waynee baay'een si jaalladha hin jenneen galatoomiin hin jenneen isheen jechuudha. Isatu sarpiraayizii qopheesse hin jenne galatoomiin sin jaalladha illee hin jenneen. Akkanumatti baay'ee natti toleera akkuma nama meeshaa bitatee galee baay'ee natti toleera baay'ee magalacaas ishuma kenna ibsas ishumatu kenna jechuudha. Maaliif qinibbirii isheedha. Si jammar viidiyoo gaafa jalqabaa ni jira asitti waamee sin gaafadhee. Ani hin fuune na hawwite ta'aa jedhe. Na hawwuu dandeessi. Kanaaf immoo hawwiin immoo hin dhorkamuu jedhe. Kanaaf amma kana hundumaa kana qana baabbaru isheedha. Inni immoo maalidha? Inni kan akkas biratti argamu ana faana lola isaa argitamni lolli isaa baay'ee jabaatee ka'eera. Ana wajjiniin jechuudha. Anaaf inni lola inni walirraa qabnu garmalee xaaraa rukuteera. Koorniisi bira geera jechuudha. Anillee dheengaddaa ari'eera. Garuu innillee kana waan qopheeffate kana ajandaa kana karoora kana waan qabuu fi jabaate innillee jechuudha. Baay'ee jabaate innillee nareebuu dhufe. Maaliif kana waan qabuuf iddoo kana waan jiruuf jechuudha. Akkas waan godhaa jiruu fi nareebuu dhufe jechuudha. Dheengadda waa argitaniitu ta'e. Kanaaf iyyuu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa waan isin beekuu qabdan kana waliin fuune jarri kun. Jarri kuni dhugaa dubbachuudhaaf waliin fuune garuu waan isaan hojjetan ani hin beeku. Waan isaan hojjetan ani hin beeku. Bifa nama wal fuudhee wal jaallatee irraa humtuun calaqqisu kaa. Gaafa soofaarra dhaqanii ta'anillee namni wal bira hin taa'u. Indee namni ko amma yeroo ammaa ko namni walitti akkana maxxanee walitti maxxanee bakka akkanatti intinii jedha bara. Walilleen tuqan, walilleen haammatan, walittilleen siqan, ilil kana wal fuudhanii ture amma. Ani sirriitti viidicha akkanuma qo'achaan bule. Haxanna'aman bule. Dhuguma wal fuudhaa waliin fuune. Waan hojjetan qabu hin beeku. Jiran ana baay'ee na lolee tokkoffaa na lolee qiimii natti baay'ifateera haaloo natti baay'ifateera na sobde na gowwomsite dheera. Jiran haaloo na bahuu fi isheen garuu dhugaadhuma ishiiti. Isheen garuu dhuguma jiraa barbaaddi. Jiraan garuu roo darbellee maayidhe ani fuune ammattis fuudhuuf karooran qabu dheera. Isheen immoo na hawwuu dandeessi dheera. Kanaaf wanti isaanirraa mul'atullee waa wal fuudhaa miti. Isheen hawwuu dandeessi, isheen baruu dandeessi, isheen diina kooti ana har'as boris jechuudha. Kanaan durallee diina kooti, kanaan durallee waan isheen naan jechaa turte. Har'allee diina kooti. Har'allee jiraa kan jabeesse isheedha. Jiraa muuraalii kan kenne isheedha dubarraan jechuudha. Akkas gooteemu, akkas irratti hojjetteemu, mucaa deessee si dhoskiteemu. Maalati dhiira miti ati garaan qabdu, ati maal dubartii kan biraa fuudhuu hin dandeessu bifa gorsaatiin itti seente. Amma immoo na gargaari maal amma immoo ofii mashii bakka akka ishee fuudhu haala mijeeffataa jirti jechuudha. Malee jiraan hin fuune. Garuu lamaayit yaabqaachuu jiraan isheen fuudhu. Lamaayit yaabqaachuu jechuun hin agartu.
hin agartu ija keessanii jiraan isheen illee yaati. Dubartii kabaja ofii hin qabne, dubartii ofii hin kabajne, dubartii maatii ishee hin kabajne, dubartii warra ishee hin kabajne afaan meeqa haasofte jechuudha. Kanaafuu dubartiin immoo yoo of kabajje namni ishee kabaja. Yoo ofii iddoo qabaatte namni iddoo isheedhaa qabaata. Kanaafuu tilmaama akkamii isheedhaa qaba innumtu jechuudha. Yaa dhiirri yeroo dabarfannaas hin barbaada, iddootti yaada cabsatus hin barbaada. Ana faana amma boba'ee mana keessallee hin jiru, iddootti inni galullee argitanii goodaatti galaa. Isheen immoo haala kana keessatti dhufte humaa miti jechuudha. Garuu lamaayit akkuma jedhe lamaayit yaabqaachuu saalfattee as keessa hin baati. Kan biraa waan isiniin jedhu hordoftoota warra koomataataroota jechuudha. Baay'ee keessan I love you, I thank you. Garuu namoonni baay'een baga gammaddee maashaallah warri jedhan jiru. Koottaa kana lamaan siin gaafadha. Nama akkamiitiin baga gammaddee? Hattuudhaan baga gammaddeen jedhama. Akka aadaa Oromootti nama hatee dhufe baga hattee dhufte baga gammaddeen jedhama. Nama waa balleessee dhufe goosh hin jedhama. Nama waan badaa wasaka hojjetee dhufe goosh jedhama. Hin arrabsama, itti ri'ama, kis godhama. Miti? Okay. Maashaallah warra jettaniif immoo ishee jala deemtanii isinis gosa ishiiti. Isinillee maashaallah warra jettanii nama akkamiitiin immoo maashaallah jedhama. Ana akkam beekutti maashaallah nani beeku akkam baretti hawaasa irraa barettisi akkam baretti maashaallah kan jedhamu nama waan gaarii dalage, nama waan sirrii hojjete, nama baqa karaa jal'aa waa hin arganne, nama baqa waan akkas jechuudha. Jechichi kan fayyadamu nama waan sirriidhaan hojjete, waan sirriidhaan karaa sirriidhaan waa as fidateeni maashaallah jedhama. Anillee kanan beeku kanan. Isin garuu warri akkana jettan gosuma ishiiti. Kanumarra jirtu. Jaarsa namaa jala jirtu. Jaarsa namaa hatuuf jirtu. Sinii immoo milkaa'u yeroo booda sinillee saalfattanii achi keessaa baatu. Ishee qofaa miti kan amma saalfatu booda jechuudha. Ishee qofaa miti kan salphatu. Isin warri baga gammaddee isheen jaarsa namaa hatte, isheen abbaa ijoollee fudhatte, isheen haadhaaf abbaa adda baaste, isheen gaa'ila namaa diigdee isa fudhatte baga gammaddee warri jettanii fi warri maashaallah jettan ishuma faana saalfachuuf jirtu. Jechoota kana lamaan ani kanan beeku akka biraatti. Dhuguma hiiknisas kan biraatti. Isin warri akkuma si jammare jechuudha. Kiristaanaaf musliima gidduutti maashaallah maalii jira? Mee koottaa dubbinnaa dhufe. Kiristaanaa fi musliima gidduutti hin jedhama kun. Baga gammaddeen illee never ever hin jedhamu. Waaqni sitti araaramu dhiifama siifaa godhufaa jedhama. Sitti araaramu dhiifama siifaa godhufaa jedhama. Baga gammaddeen jedhama. Innaa kiristaana jiran dheengaddayyuu cherchii dhaqeera. Jiraan jechuudha. Garuu sin musliima tokkoof kiristaana tokko gidduutti jechi maashaallah jedhamu hin jedhama. Ani gaaffii sin hin jedhama. Ani akkam beekutti maatiin kiyya walakkaa musliimadha. Hin jedhamu jechuudha. Isin garuu isin warra akka kana isin duruma warra gaa'ila kiyyatti inaaftan duruma ani as bahee akkanatti bareedee ijoollee godhadhee biyya Arabaati kaddaamummaa jalaa galee akkanatti shir jedhee keessaanuu Finfinnee keessa jiraadhee itoo hin rakkatiin itoo humaan jedhiin itoon daalachaahiin ijoollee godhadhee mana godhadhee gaa'ila godhadhee jiraachuun koo warra isin gube. Har'a yeroo kun narra gahu baga gammaddee jettan malee waan nama gammachiisu hin qabu. Maashaallah jettan wanta maashaallah nama jechisiisu tokko hin qabu kun. Waan mataa nama qabachiisu subhaanallah waan nama jechisiisudha kun. Maqaa Yesuusin waan nama jechisiisudha kun. Wanticha jechuudha. Sinii galeera. Innaa kanadhaan siniin jedha. Anyways baay'ee sinitti dheeressu lamaayiti yaabqaachuu ilaaluudhaafi. Isinii fi isin ittiin isinaa ga'u dhumasaa jechuudha. Okay. Eenyu akka salphatee geemii sana keessaa bahuu fi jiraan dhuguma ishee fuudhaaf hin fuudhu hunduma keessaniyyuu hin argitu.